darra kayyadhee nin deeman. Kaawwannoo san itti isii fuutanii matara kaachuu sirriitti waan duraan ta durii niyyattan daran parsantii 100 dabarsitanii akka addunyaan ajab jettee warri isinitti foonallee yaaboo namni kun na ba'uun qabu jedhee sheenamutti godhuu qabna bara ruuza keessa. Gamanumaanu ta dabalataatis yoo warri na jaalatu warri dhiiga naabboo yoo jiraateettan dabaladha. Duro taanuma manaan gaayadha qabbaneeffadhaame. Ammallee isin harkaa waan akkana qareessanii dhufuudhaan margaa mirii asli nani gartaa miti wallaahi wabillaahi ganaa as boode mimmaan kiyya qishaasha yookiin qisaasa taha yoo ta dhiiga naabboochi jiraateettan dabaladha. Ustaz Rabbi jira dhiisaa tuurillee hin militi yoo amma akkaneetta yoo isin dhageette kunnarratti fuudhuuf deema jettee dubartiin masaanuun jaalattu. Bootun tun shari'a beektii hin dhageessu dhiisitu tun aayaa Rabbi birachuun kuttu. Laala waan kanaan keessa jiru booda ibsaa fi asirrittu ammallee bultii lammaffaa diiganuun jedhani. Hin ta'u kenna maqaan akkattuun tolu. Waan akkanaa nu biratti naasa'ina ooma takkitti ati arsii ati dhugumaa yoo kana jaalatte arsii maaliif nutti hin soineet? Haadha faatee haati faatee guddoodha firaasha irratti hin danda'u. haati faatee isinirra garagallaan barnamu masiinoo tiraakiin dha'e. Ati haadha faatee tara dhiisaa kana jiraattu. Namatin haadha. Amma isin bultii isinii taatu dhalaa Harargeetiif dhalaa Arsii osoo hin taane osoo tajimmaa oo ilaallattanii wayi. Harargee Arsii madaa keessan kana fayyisuu hin dandeettu maa gara Jimmaa kana maa isinii garuu bakkuman irraatti jaalalli irraa na qabamte irraan deemee fuudha. Ammallee shawaa walitti deebi'uufi. Shawumarraan deemee fuudha yoo nan booniyyee dhiise shawumarraa tabira. Yoo nan booniyyee dhiise. Omara kau udah takna Umar Rahmatullah jettanii miti abdiin tiree shawaadhaan fuudhamma. Takna Umar Rahmatullah ifi turutti maa ture miree beera shawaatirraa abdiin kutatina ittuma deddeebi'a. Jaarsa kun ni jechuudha. Ammumaa nutti himaa jira. Amma shawuman fuudha amma ishee dhiisus. Obboleettii harateeraa isinitti fuudhu. Hin bareeddi akkuma seenaatitti. Isii caalaa bareeddi. Wallaahi jimee. Wallaahi. Qalbii nama muuminaan cabsan jedhanii ati namatti hin taphatin gaa. Qalbii. Muuminni beeraaf jecha booyamaa. Ibidda sodaatee booyamane. Yoo obsallee akkuma seenaatirraa laallattee baruu ni dandeessi. Naaf ati amalli kiyyaaf kan kee akkuma beekta oggaa harree waa hedduu jijjenna. Hayyee. Hayyee. Dhugaa waan saniititti ati koo. Nyaapati. Nama fuudhutti jechuudha. Naafati oggaa harree waa hedduu jechuudha andeenya. Miira keessa galla bara. Kanaafuu yoo ishiin Targaabii tana gaafatame amma. oggaa isaan naafiyatillee waliin turu nu bara. Maal jedhu? Fuudhutti jirama maalitti gaafatu. Fuudhutti jira kan barbaadaa. Barbaadaa jira. Sagaleen kiyya ni jira moo hin jiru? Injira. Ummaa seenaa deemee naa mariisisis.
Maal jirti na dhagaa jirti. Ummaa seenaa soddaatiyya gabbara ta'us waa hundaa'uu hin dhiyeessaatiti. Tole naa jedhi Arabee mee deemni giiftii kennii baasee arganii deebi salaamata gaafadhu. eessa dhaqee? Achi isin bira dhuftee giiftii isinii kenniti kunoo hamataan jiru bar dhuguma deem. Eegaa ililli yoo isin ol daddarbitu achirraan dhaqi umuseena. Soddaa waan soddum Hin qabu jettee rakkattuun tun giiftii kennii jennaan subhaanallah rabbi maadhaan itti agarsiisan ol darbaniif Maamma baan dhaggeeffadhu. Odoo ati asii akkana godhattuu booniyyees si dura neerumin. An qaallichan asitti dafii fuudhi amma barbaadu min amnee sitti dhiisi. Dhageesse? asli Oo si wajji dubbii qabu inni anaa wajji dubbii ati bargaa dhugumaan akkuma gubbaan nama hamaaf yookaan namni hamaa siin jiru kanatti keessa kan kee qulqulluudha bar. Ati amma bultii ta'e keessatti ibsa Nasra Hamza jara kana sadiin ofirraa eegi. Mee usaa booniyyee dhuma fuutuu abshiraadhaayi. Ummaa seenaa. Gara laafittiidha bar ishiintu wallaahi laziim gara laafittii bar osoo takkana tana. Ustaaza dhageeffadha. Obboleettii Ummuseenaatitti fuudhamoo booniyya yoo dhugaan dhiiftan obboleettii Ummuseenaa isiniif fuudha. Booniyya ma fuudhu addamoo obboleettii Ummuseenaa isinitti haa fuudhu. Murtee Ummuseenaatiin fudhadha. Amma murtee nama Oromoo hundarrallee murtee ummaa seenaa jalan deema. Waan Ummuseenaan jette isinii ta'aa? Waan ishiin naa murteessite wallaahi naani ta'a. Ummuseenaa as jalatti naa barreessa. Barreessi. Koomentitti eegaa jira. Bar jaartii Qaallichi kun firaankiin godhuuf jiraase. barat. Dawaluu dhiisaa jiran. Koomenti eegaarra koomenti seenaa eegaarra qoya. Qoy koomenti Ummuseenaatiin ilaala qoy. Ummuseenaa koomentii barreessu waan ati murteessite jedhani. Ummuseenaa irra deebi'aa barreessaa hin garre. Maamma baan haasa'u hin dhageessu ati. Yoo. Waan sagaleen jedha geessa. Maal jedhe? Een dhagaa. Osoo ati asii kana godhattuu booniyyeen si dura neerumini dafii as luqqaasiritti as agarsiisis hin ga'u jira barat. Mana dhaga'uuti. Guyyaa lama sadii obsiyoo. Guyyaa ati eessaa agarti ati dubartii takka fuutuu atoo baati amata meeqa janaa jentee fuuta namni lafaa dafee hin argatu obsigaa. Wayi. Maali? Amma hanga manguddoon ergamtee irraa haasawanii fiixanitti obsigaa. Amma isin osoo fuutanii akkam gootan akka haadha manaa qoran beeytanii iyyuu sida daa'imana fakkaattanii barusaan. Osoo fuutanii. Waanuma akka haadha manaa qoran beeytan irratti fakkaatu garaana yaattanii barbaada. Waan akkuma haadha manaa qoran sabni beeytanatti fakkaanne yaada. Innaan boba ati nama sheekaa irraa barii gaafadhu. Simon Daniel jingati. Simon Daniel jingati. Wallahi daa'imanatti fakkaatanii bar daa'ima. Ati kottu keessaan hin sii barsiisaa haati takkaa hin argintu jira. Akka ishee Bashaar sanitti moo? Laa yeroo waan sanis yeroo lama qofa dalayda. Ajaja yeroo lama qofa raawwatti. Yoo booda akka duraanitti irraatti jijjiiramee jaartiin na jalaa badde hoo waan isin natti himtan hunda godhe murtii na diiguufi na boochisuufi booda.
jaalaltiinis darasaa waa takka jaalalaa fi waan sanis hin beektu jechuudhattu manni keenya fudhata. Nama akka darasaatti jaalala beeku hin jiru abshir. Jaalalaan keenya garuu. Namni akka darasaa jaalala beeku jiru sonitti dhugaa wallaahi jira. Jaalala qofaa miti seera irrattis ol darbuudhas namni akka darasaa beeku hin jiru. Taama fuutu tana nasraa waliin barsiisin rabbumaa jiru. Waliin nan taama fuutu tana nasraa waliin barsiisini. Tamidiyaa kuma qabdee fuudhu deemaa bibi. Tamidiyaa kuma qabdee. Akkasi ati kaduubaa kun jabaadhu ati kaduubaa kun naa taatee jirtaati. Amma Miskiinatti kishoo. maqaan hiriyaadhaa isin. Aboo akkasi ulfaadha jalatooma. Yoo mulaa Yoo gararee. isaanii itti hima ustaadha. Unoolaal ummaan seenaatiitti illee itti keessaan barsiisii jechaa jirti. Maashaallah. Qooyituudha jira barra ummaa seenaa jechuun barra. Itti jechaa jirti. Miira keessa jirti argitanii jaartin xiyyalle. Wallaahi wabillaahi barsiisii itti haalan. Akkaataa al garatti ol darban sanna barsiisa bakka ol darbaa eegasiin barbaad. Sun asirratti hin ta'u shari'aan teenya iccitee dhabeeti san keessaan si barsiisa. Isinii dawwala bakka yoo laayivi irraa bu'ee eedanuma ol darbaa bulaa baradhee osoo na jalaan ban. Abshiras hundaaf ati rabbi si haatis baay'eedhaan si dinqisiifadhe nama qishinaanatti godhu hunda keessa. Wallaahi edakka malee naayyee jee garuu ati naaf jiraadhu amtuu rabbi sirraa qabu akka nama tokkootti akka obboleessa tokkootti sin galatoonfadha. Wallaahi afaaniin haa jettu malee nama quuqama naa qabu nama kabaja naa qabu nama bakka guddaas naaf qabu. Hortee tee keessaayis namni akka feetti kun haa baay'eeyyatu jiraadhu. Rabbi si haa teeksu keessaa fi gubbaa kee rabbi si haa qulqulleessu sii fi ummaa seenaadha kaabaa rabbi si naa dhaabu seenaa teetillee rabbi bakkaan siif haa ga'u hamtuu rabbi irraa qabu ija guddaa rabbi irraa qabu isinillee ija hamtuu rabbi isinirraa haa qabu waan jaalattan argadhaa rabbi si naa jedhu hunda keessan wallaahi siin dinqisiifadhaa sili akka malee. Doktor miskiina gaa'oo gammachiifte yaa. Ilaa namni tokko namallee dadhabee qishinaa namatti godhuu fi namatti taphatu anamma koomentiidhaan edaa si gurbaan kun akkuma koomentiin namatti qoosu haa qoosu malee keessi isaa yookaan gubbaan isaa akka taphatan kanaa miti na galee hunda ulfaadhu sin jechuu barbaadeet. Ani taphachuu nama lakkiyya malee akka namni cabuun barbaadu bar sappoortii nama godha. Akkasanii ibsaa isinillee jalatooma. Nama kuufisee namarra ijjachuun barbaadu garuu waan ajandaan gisee namni waa barreesse koomentii babbareeduma akkuma namni booharuuf koomentii miti keessanuu dubbisee haa namni aarirraa hara galfatu. Uummanni zeeyidii fuudhii janii soddaa warra ummu seenaati moo ishiin? Yoo dubrummaa qabaatte fuudha. Zeddoon fira ummu seenaan fira. Dubrummaan ni qabdi zeeyidiin. Zeddoo. Warra soddaati kan hin qabdaan jenneen aniin saalfadhaa miree soddaadha. Qabaatuun malama. Fira ummu seenaan fira zeddoon. Zeddoo maal gootaati zeddoo warra miidiyaa kanarraa godhe amma warra miidiyaa. Naaf boochigaa. Zeddoon suuraa fuute leesii taati dhaabbannaa qabdi ijjannoon isii akka dhiira caalti. Bakka jaartii sadaffaa taanaan maafi mishkila. Aariidhaan lama sadi fuudhuuf amma. Ani biisinillaahi yoo rabbi biraan taate ilaan gaafuriitiin fuudhu deema du'aa godhu. Yaa sheeka kenna dhiisaa jaartiin isinitti kaatii booda hin dandeenyu yaa'ii. Adeemtu gaa yoo yaa'iin dandeenya adeemtu. Yoo isin deemtallee isinumatu irraa hafuu hin dandeenye kunoo cinqabne isin wajjin. Akkasanii abshiraa isinii amma takkitti ma arganne qabanna. Amma sargii yoomi torbaan kana keessa. Amma gaa namatti erginee soqaa jirra amma naaf miyyoo wal dubbisu yaa amma.
Agak mau duduk ni. Ikaw rabarra, umata kudasyan ang English. Tama tu kalau syari dai magamal le. Dai masantu gari bergoga shururu gota bar sitti hinul patu. All murah ni mana ke tapi figa deh. Banyak macam tu dia entah tu amma bayar. Halangge apata jala kayetta. Suni makain bare dille radis. Ko fudun. Cina jirtu furi amma jirtu furi nasi. Ye? Sama tu kurang shani tu jole tu nama jala oriti. Titik pun nama jalan tu juga jemti. La nama jalan diam tu ati jabatan sanuma feti. Sambung bicara tu. Abo sebenarnya tim ni gamas khate badde million jala mabba nasar ramida kana ram lugo chisa. Akara beram tu legna. Ayo, mangguddum mau tete beber mangguddum akan terkejut juga ni. Kalau nak nanti diri dalam dalam awal kita namai. Ibsa asli bar gaida wallahi billahi. wallahi usulin kijibni manggudumat dire da ranati ofekam. Namuri yani mo. Wallahi wa billahi wa tallahi suran lena agar sisanitan. Baka milyon batam ida. Bodo rogon tu kawakorat do. Sudah deh. Sodade. Eh? Isimboli ye mana dalam majlisin fakatu mi ustaz. Mari. Mati asli. Boli ye mana dalam majlisin fakatu yarime. La. Takkan ada tinggi deh. Bola takkan tu gula mami dah macam cinggiran. La kasinjen ne. Ati garu ga jalalti tu wana manggo nen kabdu garu mo jalalti ati ti arsa kapalti abdir ra ko tachun. Yo dute ko ba yo ishin dute ko abdir ra ko tatabete sabarta. Ay. Yo ishin induna kate wa kan nama biraye inti abdir ra ko tachu bi amata du fada bran wa du ko sattat. Jalalti ruga. Anamma ilaga ma ijiti tijon diddimat tu da ilaga ma abdin rakuta tu dabe nama nambe ne mare Annam beka. Amalal. Wallahi mama ba narragat ajetin. Barreeffama keessa laalee faarsuma seene bakka wuddee jeetu bakka. Dadhabee qoraan. Silaarra boonayye ittuma ragat ukee akka jaallatu jedhu. Barreeffama keessa laaleetin bakka lubba faaja. Maalin godhare? maal argiteeta asri kanuuf gammaduutiittu irra guddaadha ani immoo anaaf gadda guddate ilaala